wanti hojjechaarra yuunivarsiitii Wallaggaa riisarchii wayii qopheessaarra bare dhimma fayyaadhaa kan wal qabatu irratti jedhaarra asirratti yaada akkasii muraasa mul'ata. Jechuun waan nuyi gaafa maal barattu isin jalqaba? Manaajimentii. Nama hundumaa irratti hundaa'a gaaffichi jechuun gaaffii salphaadha garuu maal ture akka saayinsiin jedhutti shamarran jechuudha isin dhiira tokko yookiin abbaa warraa akka jaraa yoo qabaattanii kan isin jaallachuu dandeessanidha. Yeroo wal quunnamtii saalaa sa'aatii dheeraa yoo inni turedha saayinsiin akkana jedhutti. Yeroo wal quunnamtii saalaa gaggeessitan nama yeroo dheeraa isaa waan kana dalageedha jettanii akka sadee dubbata saayinsiin. Kanaaf immoo waan kana dhugaa soba ta'uusaa adda baasaarraa jechuudha. Kanaaf gaaffii nuyi isin gaafannu isin nama yeroo ammamiitiif turee jaallatu akka yaada keessanitti. Akkam? Yeroo wal quunnamtii saalaa shamarran tokko dhiira tokko isaan jaallachuu danda'anii yeroo dheeraadhaaf yoo inni waan kana dalageedha saayinsiin. Akka keetti nama daqiiqaa ammamii waan kana dalaguu danda'u jaallatta? Gaafichi siin galee? Gaafichuma irra deebi'ime. Saayinsiin akka jedhutti jechuudha baayoloojiin akka jedhutti shamarran tokko dhiira tokko kan isheen jaallattu yeroo wal quunnamtii saalaa gaggeessan yoo inni yeroo dheeraa turedha waan sana dalagaa. Kan isheen jaallattu moo? Akka keetti akka shamarree tokkotti nama daqiiqaa ammamii waan kana godhee jaallattu? Jechuun waan akkasiin goonee jechuu dandeessaa yoona. Dhiirrimoo? Ati. Anka? Goon. Maaf hin godhare? Wantichi qaqqoomna garadha kunoo riisarchii gaggeessaarra Wallaggaa yuunivarsiitiirraa dhufne. Namoota hunduma gaggeessaa. Yeroo dheeraa kaafeetti daqiiqaa meeqa hanga meeqaa gidduudha? Isarratti hundaa'aara wanti sun dhugaa soba ta'uusaa shamarran sun amma fakkeenyaaf isin irratti hundoofneetidha kan waan sana murteessuu hin deemu. Dhugaadha moo soba kan jedhu irratti daqiiqaa isin nutti himta irratti hilmaamne jechuudha. Akka yaada keetiitti nama daqiiqaa meeqa dalagee jaallatti? Oh no! Daqiiqaa tokko hanga 10 gidduu. Kali. Isheetta? Isheenis miidhamuu dandeessi kaa. Dalagdee. Warra dalagee beeka isa'u? Warra dalagee warra godhe beeka malee. Kun ikkoo gaaffii hin jedhamneedha beektamini. Maali? Maal akkamittiin kana? Gaaffii biraan kanuma? Gaaffii biraan qabu kanuma yoo deemnee gaafasiisaa irraa. Maal faasiin hin jiran qo'e? Gaaffii gaafatamuu hin dandeenye nama gaafattu ba'a. Gaaffii sirriidha. Baayoloojiitu maal jedhaa? Shamarran tokko yookiin haati warraa tokko abbaa warraa kan isheen jaallatu yeroo wal quunnamtii saalaa gaggeessan yeroo dheeraa yoo inni turedha. Amala tokko dhibboo kun. Kun sirrii miti. Galatoo ashwaa fide. Kulo koomedii waraabaa diraamaadha. Galatoo maashii yaada nu laatan ijoollee.